amma bahaaraatatti godhadha. Dhimama biyya keenyatti dhimamii jedhamu afaan arabaatiin bahaaraata kan jedhamu kan ittiin godhadha. Itti booda timaatima salphaa ittiin godhadha. Bishaan xiqqoo itti godhadha. Bishaan sun kanatti hin danfifadhee bishaan ho'aa jechuudha. Akkatti hoggaa inni kana fakkaata. Madaamin xiyya daddafii godhinaan jechuun jirti. Kana qofaa miti kunoo nyaata birallee asitti hojjedheen jira. Viidiyoo marullee naaf haaraa inshaallah ganaa kana caalaa jajjabaadhee maruu akkan danda'u laayik, sheer, sabiskiraayib godhaan jajjabeessaa. Kanatti kanas ittiin dabalee akka xaamiin isaa marraa bareeduuf jechaadha. Waa hunda itti godheen jira. Amma xiqqaa muraasa booda walitti dachaana. Madaamin xiyya gaawwallee naa danfisinaan jechaa jirti. Inshaallah osuma baddiiniin amma gaawwallee irratti danfisuuf hin deema. Gaawwallee dalaguuf hin deemati. Madaamin xiyya buna naa danfise jettee jirti. Kun amma asitti bunallee danfisuuf hin deema. Bunni madaamin xiyya dhugduu osoo buna adiin taane sha'iira. Garbuu biyya keenyaa jechuudha. Buna garbuun danfisuu deema. Marraa namatti tola. Haala gaariin hoggaan danfisu akka nama na hordofa. Waan kanneen itti hidhateetiin danfisa. Kuni haliiba.